Harka fuunee abdiitii wayii isaan jedhama miltoota eekirra chaanaalii keenya sabskraayibii gochuu hin dagatiina. Guyyaa irraa kan wajjiniin ilaallu akkamittiin weebsaayitii tokko diizaayinii akka goonudha. Tuutoriyaaliin kun walitti fufaadha. Kutaa itti aanus akka hordoftan gamanumaan dhaamsa kiyya dhaammadha. Intarneetii jechuun maal jechuudha? Dursa isa kana adda baafachuu qabna. Intarneetii jechuun walitti hidhamiinsa kompiitaraa odeeffannoo garaa garaa waliif qooduudhaa fi kan addunyaalessaa yookaan sadarkaa addunyaattiidha jechuudha. Biyyoota garaa garaa irraa kompiitarooti neetwork ta'anii jiran yeroo walitti dhufanii maal jenna? Intarneetii jenna jechuudha. Biroozariin immoo maalidha? Biroozariin immoo sooftiweeriidha yookaan moosaajii World Wide Web irraa informationii garaa garaa yookaan immoo ispeesii informationiin irra jiru irraa informationii garaa garaa kara yuuzariin itti argatudha jechuudha. Biroozariin kanneen akka Chrome, Firefox, Jedot baay'eetu jiru jechuudha. Kana malee www yookaan immoo World Wide Web immoo maalidha? World Wide Web gabaabaatti information spaceidha. Dokumentooti garaa garaa fakkeenyaaf dokumentooti weebsaayitii garaa garaa bakka inni itti walitti qabamee taa'u deebi'ee immoo universal resource locator'dhaan kan inni identify ta'ee taa'u jechuudha. Akkasumas immoo hypertextoota garaa garaatu interlinkidii ta'ee bakka sana ta'a. Isa booddee karaa intarneetii immoo wanta kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gabaabaatti information spaceidha. Dokumentooti garaa garaa web resourcein garaa garaa bakka isaanitti qoqqoodamanii ta'anii jechuudha. Kan biraan web serveriidha. Web serverii gaafa jennu namni tokko intarneetii fayyadamuudhaa fi haalota inni keessa darbuu qabu muraasatu jira. Web serveriin kun immoo kan servi godhu yookaan immoo nama kana yeroo inni weebsaayitii tokko aksesii godhutti kan servi godhu yookaan immoo kan isa gargaaru maalidha? Web serverii jennaa jechuudha. Gaaffii kallattii maanii fakkeenyaaf weebsaayitii Facebook yoo galtanii kallattii maan deebii Facebook irraa argattu osoo hin taane kan isin irraa argattanii web serverii kan Facebook irraa argattu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko browserii banee weebsaayitii tokko barreessa. Browserii kana banee weebsaayitii tokko gaafa barreessu weebsaayitii fakkeenyaaf www.facebook.com jedhee yeroo inni barreessutti internet service provideriin jiru fakkeenyaaf kan akka biyya keenyatti kan jiru Itiyoo Telekom qofadha. Interneetii isaan provaidii godhaniin immoo gaaffiin keenya kun yookaan requestiin keenya kun yeroo ergamu gara DNS yookaan domain name system serveriitti ergama. Achirraa immoo domain name systemiin kun serveriin kun immoo adresii nuuni bifa qubeetiin barreessine sana gara IP-dhaan barbaadaa jechuudha. Gara IP-tti jiruudhaan IP web serverii kan eenyu akka ta'e erga adda baafatee booddee requestii keenya gara web serverii fakkeenyaaf dhaabbata www.facebook.com jenne sabitee fi gara achiitti erga jechuudha. Web serverii sanarraa immoo kallattiidha deebiin kan karaa web browserii keenya fakkeenyaaf yeroo nuun www.facebook.com jenne go jennu kallattii kanaan yookaan tartiiba kana keessa darbuudhaan deebiin nuuf deebi'u gara home page fuula Facebookiitti nu geessa jechuudha. Gabaabaatti special computers that are constantly connected to the internet jechuudha dandeenya jechuudha. Hyperlinks kan nuun jennu immoo dokumentoota liinkii qaban fakkeenyaaf yeroo dokumentii tokko HTML dokumentii tokko yeroo kilikii goonutti gara HTML biraatti nu dabarsa yoo ta'e hyperlinked ta'ee jira jechuudha gabaabaatti. URL jechuun immoo universal resource locator'dha. Akkuma inni sila isiniif kaasee adreesota intarneetii resource intarneetii yookaan immoo weebsaayitii garaa garaa karaa isaanitti communication protocol fayyadamuudhaan karaa isaanitti access ta'an yookaan immoo URL jechuun adreesii resource intarneetii gubbaa jiru kan weebsaayitii garaa garaa jechuudha. Isaan kunis akkamittiin immoo access ta'uu danda'u yeroo jennu communication protocol yeroo jennu hypertext transfer protocol akkasumas immoo hypertext transfer protocol security FTP faa wanti jedhaman jiru jechuudha. Isa kana HTTP jennee tuqlamee keenya forward slash keenya jedhamti yeroo baay'ee kan nuuni saayitii garaa garaa sarfi goonu jechuudha. Isa kanaaf isa taansee immoo communication protocol kana booddee immoo name or address of the computer on the network sana irra kan jiru yookaan immoo interneetii gubbaa kan jiru address isaanii domain name ta'uu danda'a yookaan immoo IP address isaanii ta'uu danda'a jechuudha. Kana malee immoo
gara HTML tti yeroo dhufnu namni tokko HTML baruudhaaf wantoota inni xinnoo baruu qaba jedhamee yaadamu text editorii garaa fayyadamu. Fakkeenyaaf built-in kan ta'e kan window notepad dha, text editor kan Mac fa akka kanadha jechuudha. DBS immoo faayilaa fi daayirektarii yookaan fooldara garaa kireetii gochuu hin danda'a taanaan, akkasumas immoo daayirektaroota kana gidduu navigeetii gochuu hin danda'a yoo ta'e, deebi'ee immoo sarfi gochuu hin danda'a yoo ta'e browserii garaagaraatiin gabaabumatti baay'ee isiniif salphata jechuudha HTML barachuudhaaf. Gara HTML tti garla. HTML jechuun gabaajeen kuni hypertext markup language jechuudha. Markup language dha. Hypertext kan nuun jennu akkuma duraan dubbannee turre dokumentoota HTML ta'an yookaan immoo dokumentoota typing HTML ta'e kan walitti kuufame yookaan immoo walitti linkir ta'e kuufame sun taane walitti qaqqabatee linkir ta'e walitti hidhamee jiru. Linkii tokko yeroo kilikii goonutti wanti nuun fayyadamaa jiru hypertext dha jechuudha akkuma kanaan dura isinitti hime. Markup language jechuun immoo HTML akkaataa inni itti hojjetu yookaan immoo markupiin kuni text documentii ta'ee garuu bifa taagiitiin kan inni web browseriin akka inni render godhutti yookaan immoo structure isaa sana akka inni display godhuuf kan inni ajaju jechuudha markup language. Kana malee markup language kan inni fayyadu irra caalmaa isaa structure nuun fakkeenyaaf bifa markup language kanaan yookaan immoo dokumentoota taagii ta'an kanaan yeroo barreessinutti websaayitiin sun immoo structure isaa sana dubbisuudhaan present akka inni nuuf godhuufidha jechuudha. Markup language kun elementoota garaa fakkeenyaaf start taagii kan qabanii fi akkasumas immoo end taagii kan qabanii akkasumallee kanumti void ta'an yookaan immoo start qofa qabaatanii end kan hin qabne jijjiiru jechuudha. Gara fuula duraatti ni ilaalla. Gabaabaatti HTML dokumentiin text faayilii duukaa agazmara garaagarummaa inni qabu dokumentiin suni bifa taagiidhaanidha yookaan immoo markup instructionidhaan kan inni browseriin akka structure isaa present godhuu fi kan inni kaa'amerraan kan hafe text faayilii wajjin baay'eema wal argaa jechuudha. Markup language kuni language web page ittiin create gochuuf nu gargaarudha. Yeroo baay'ee internet yeroo sarfi goonu yookaan immoo browsii goonutti wantoota nuun fayyadamnu HTML irraa yeroo markup language kanaan ni baay'inaan kan isaan hojjetamanii HTML isa ta'u XML isa ta'u akka kanadha jechuudha. Look and feel of website kana gaafa jennu immoo namni tokko yeroo ilaalutti wantoota tokko yeroo ilaalutti wanta inni miireffatu fakkeenyaaf batanii sign up jedhu tokko jira taanaan gabaabaatti batanii sun sign up in ilaalee argee sign up ta'uu isaa yeroo hubatetti kan inni fiilii godhu accountii wayii registerii akka gochuudha kudha structure kana yookaan immoo layout kana kan structure kanaan bifa kanaan nuuf kaa'amu markup language dha jechuudha. Gabaabaatti HTML ni baruudhaaf baay'ee salphaa fi kan namatti toludha. Versionii garaagaraas qaba 3.2 4.0 4.0 streaky transitionally frame set akkasumas immoo 4.01 transitionally dan streaky frame set amma garuu kan gabaabaatti kan nuun wajjin ilaallu HTML5 dha amma ammaatti sadarkaan irra ga'ee jiru kanadha jechuudha. HTML warra dura versionii duraarra HTML5 immoo baay'ee salphataa dhufe jechuudha akka kanadha jechuudha. Amaloota HTML keessaa case sensitive miti. Wanti nuun qubee guddaan barreessinuuf qubee xiqqaan barreessinu wal qixxeedha jechuudha. Elementoonni wal keessatti nested ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf paragraafii tokko keessatti paragraafii biraa unordered list tokko keessatti ordered list or unordered list biraa fayyadamuu dandeenya. Kan inni fayyadamu akkuma dura isiniin jedhe taagiidha. Statickiidha gaafa jennu fakkeenyaaf XML fa static miti dynamicidha. Isaan data transportii godhu HTML garuu maalidha data display godha jechuudha. Isa kanaafidha static kan inni jedhame. Client side yookaan kan inni gargaaru client side dhaafidha yookaan immoo gara fayyadamaatti
website tokko yeroo create goonutti wantoota lama hubachuu qabna. Innis client side dha fi server side dha. Server side kan jennu wantoota ijaan hin argamne yookaan immoo algoritmoota nuun ijaan arguu hin dandeenye garuu hojii garaagaraa hojjetan. Client side kanneen jennu immoo wantoota nuun ijaan arginu fakkeenyaaf batanii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa jechuudha. Akkaataa inni itti daataa tiraanspoortii godhu yookaan immoo daatabeezii irraa retriivii godhu server side dha jenna jechuudha. Kana fakkaata ture galatooma kutaa ittaanuun walitti deebina. Kun miiltoteekidhaan abdiitii wayyeessaan ture. Chaanaalii keenya subscribe gochuun hin dagatina. Galatooma.